Hello, akkam jirtu naguma. Warri kanaan dura channel kana subscribe godha. Warri kanaan dura subscribe gootan hordofaa jirtan immoo hedduu galatooma. Kaayyoon kiyyaa maatiin daa'immanii akka waa'ee fayyaa daa'immanii irratti beekumsa ga'aa ta'e qabaatanidha. Akkasumas immoo waa'ee sirna nyaataa daa'immanii irratti maatiin wanta ifa ta'e beekumsa ifa ta'e akka isaan qabaatan taasisuudha. Maatiin jaarraa 21ffaa immoo maatii beekumsaan guutame ta'uu qaba jedhee waan itti amanuuf yeroo yerootti guyyaa guyyaatti mata duree tokko irratti barnoota ni qopheessa. Kanaaf warri kanaan dura channel kana subscribe hin godhin subscribe godhaa waan hedduu irraa argattu. Gaaffii yaada qabaattanis koomentiidhaan karaa sooshaal feesbuukii karaa sooshaal miidiyaa feesbuukii isaa ta'u karaa yuutuubii koomentiidhaan naa ka'a ilaaleensi ni deebisa. Amma kan irratti dubbadhu waa'ee faayidaa nyaataa ittoo shiroo qabu daa'immaniif kennu irratti waan gabaabaa isinii kaasa. Kanaaf hanga dhumaatti na hordofaa. Biyya keenya keessatti akkuma beekamu ittoon shiroo mana nama hedduutti kan qophaa'uu fi nyaata guyyaa guyyaan nyaatamu keessaa isa jalqabaadha. Mana nama hedduu keessatti akka biyyaatti nyaanni ittoon guyyaa guyyaadhaan nyaatamu ittoo shiroodha jechuudha. Kana hundi keenya beekna. Akkasumas immoo faffatoon buddeenaaf shiroo nyaata yeroo hedduu daa'imman akka nyaata dabalataatti ji'a eegalanii jalqabanidha. Buddeena shiroo itti dabalamee faffatamee nyaata daa'imman yeroo umuriin isaanii ji'a ga'an jalqaban keessa ni jalqaban isa kana jechuudha. Kanaaf kun akka biyyaatti maatii mana nama hedduu keessatti daa'immaniif kennama. Daa'immanis akka nyaata dabalataatti nyaata jalqaban keessa tokkodha. Kanaafuu mee wanti kun faayidaan isaa maali kan jedhu isinii kaasuun barbaada. Daa'imman ji'a eegalanii faffatoo buddeenaaf shiroo nyaata adda addaa biroon dabalata nyaachisuun gaariidha. Guyyaa guyyaatti kennuuf osoo hin ta'in nyaatota garbiraas ganama yoo shiroo kennine sa'a laaqanaatti garbiraa kennuu sa'a irbaataattis akkasumas garbiraa kennuu barbaada. Guyyaatti takkaa yoo argatan gaadha jechuudha shiroo. Yookaan immoo torbeetti si'a 5 yookaan guyyaatti tokko. Faayidaa nyaanni kun qabu keessaa gurguddoon faayidaa gaara. Nyaata ittoo shiroo qabu daa'immaniif kennuun faayidaa inni qabu keessaa gurguddoon ni jalqabaa. Wantoonni ittoo shiroo qopheessuuf itti fayyadamnu kanneen akka baaqilaa fi kanneen akka ataraa hanga faayibarii hedduu waan qabaniif gogiinsa garaa ittisuufis ta'e daa'imman kanaan gogiinsa garaa godhatan akka furmaataattis ni fayyada. Kana jechuudha. Yoo kanaan dura dhibee gogiinsa garaa hin qaban ta'e akka isaan dhibee gogiinsa garaa hin qabanne taasisa. Akkasumas immoo kanaan dura daa'imman gogiinsa garaa godhatanii rakkataa jiru taanaan shiroo nyaachisuun furmaata fiduu danda'a jechuudha. Maaliif hanga faayibarii hedduu qaba. Maaltu qaba? Wantoota shiroo irraa qophaa'u kanneen akka ataraa fi akka baaqelaa. Inni lammaffaan baaqelaan gosa elementootaa fi vaayitaaminoota qaama namaaf barbaachisan kanneen akka ayireenii, pootaasiyeemii, kaalshiyeemii, fooleetii, ziinkii kan jedhaman hedduu of keessaa qaba. Ayireenii fi fooleetiin wantoota hedduuf qaama keessatti barbaachisan malee keessumaa seelii dhiiga diimaa oomishuuf hin fayyadu. Akkasumas kaalshiyeemiin fa'aa jabina lafeef fayyadu. Ziinkiinis qaama keenya bakka adda addaaf fayyada. Pootaasiyeemiinis akkasuma. Kanaaf waan baaqelaan immoo wantoota kana hedduu qaba. Kanaaf fayyaa daa'immaniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni sadaffaan nyaata biqiltoota irraa argaman keessaa atarrii fi baaqelaan hanga pirootinii hedduu qabu. Kanaaf pirootiin immoo ijaarsa qaama daa'immanii keessatti gahee guddaa taphata. Biqiltoota keessaa immoo wantoota pirootinii hedduu qabu yoo kaasne baaqelaa fi atarri walii jalqabaadha jechuudha. Kanaaf guddina qaama daa'immaniifis ni gargaara jechuudha. Inni arfaffaan atarri keessumattuu atarri vaayitaaminoota akka vaayitaamin A, vaayitaamin C, vaayitaamin K fi vaayitaaminoota kanneen biroos ni qaba waan ta'eef fayyummaa ijaaf akkasumas immoo fayyummaa qaama daa'immaniif hedduu gargaara. Fakkeenyaaf vaayitaamin C dhibeewwan adda addaa qaama daa'immanii irraa ittisuuf ni gargaara. Bakka tokko ittiin vaayitaamin C akka daa'imman dafanii qufaa dhibee utaalloo yookaan qufaarraa fayyaniifis iddootti kennamu jira. Akkasumas immoo akka daa'imman dhibee adda addaa hin qabamne ni ittisa jechuudha. Atarri immoo wantoota akkasiidhaan kan badhaadheedha jechuudha. Vaayitaamin agartuu ijaaf baay'ee faayidaa kan qabudha. Inni gad biraan dabalataanii ittoo shiroo sana malee yeroo hedduu daa'immanis haa ta'u maatiin namni gurguddaan yeroo ittoo shiroo nyaatu buddeenatti qabatee nyaata. Daa'immaniifis immoo faffatoon yookaan firfiriin yeroo hojjetamu buddeenaaf shiroo walitti makuudhaan hojjetama. Buddeenni kun immoo giluuteenii hin qabu. Giluuteeniin immoo yeroo hedduu darbee namoonni giluuteeniin qaama isaaniif hin tasmaamne jira. Qaama isaaniif hin mijanne daa'imman tokko birattis giluuteeniin rakkoo uumuu danda'a jechuudha garaa isaaniif. Buddeenni immoo giluuteenii kana hin qabu waan ta'eef baay'ee gaariidha jechuudha daa'immaniif.
Akkasumas buddeen kun maal qaba? Faayibarii qaba, maagneeziyemii qaba, vaayitaamin C, vaayitaamin B6, ziinkii, kaalsiyeemii kan jedhu kan qabuuf fayyaa guddina daa'immaniif vaayitaaminotaaf elementoota adda addaa isaan barbaachisan ni kenna jechuudha. Shiroo keessattis nyaata biroo kanneen akka foon daakame, foon sirriitti daakame shirootti dabaluu, akkasumas immoo goomana sirriitti murmuranii shirootti dabaluu, akkasumas wantoota adda addaa shirootti dabalanii kennuun akka shiroon sun caalmaatti mi'aawu taasisa. Akkasumas immoo wantoota tarii shiroon hin qabaanne akka kanneen biroodhaan bakka buusuun taasisa. Akkasumas shiroon wantoota adda addaa walitti makanii qopheessuufis gaarii waan ta'eef fakkeenyaaf shirootti hanqaaquu makuu hin danda'ama, shirootti foon daakanii makuu hin danda'ama, wantoota adda addaa waliin maknee daa'immaniif kennuunis gaariidha. Kanaafuu torbanitti si'a 3 hanga si'a 5 daa'imman yoo shiroo nyaatan, nyaata shiroo waxii shiroo qabu yookaan nyaata ittoo shiroo qabu nyaatan gaariidha jechuudha akka biyya keenyaatti. Maaliif gatiin isaas fairly relatively warra kaan irra kan fooyyee qabudha. Akkasumas immoo mana nama hedduuttis kan argamudha. Akkasumas hedduun keenya qopheessuu isaa sirriitti dandeenya jechuudha. Galatoomaa chaanelii kana subscribe gochuun na jajjabeessa akka barnoota yeroo yerootti isin gadhiisu. Akkasumas immoo namoota maatii qaban, namoota waa'ee fayyaa daa'immanii irratti beekumsa barbaanne jedhan affeeraa akka isaan hordofan taasisaa. Galatoomaa.